Akkam jirtu barattoota keenya akkasumas hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii barnoota paartii 24ffaan kun deebinee dhufnee jirra. Egaan barnoota isiniif gaddisuu kana booda xiqqaa turre viidiyoo daqiiqaa murtaa'e haa ta'u malee isinii gaddisuu ittuma 24ffaa kun immoo kan inni irratti fuuleffatu pleural effusion irrattidha. Pleural effusion wal qabatee qormaata ture waliin ilaalla. Kanaaf barattoonni beeksisi narsii akkasumas barattoonni HO viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan baay'ee fayyadamuu taatu. Barattoonni muummee fayyaa taatan qabiyyuu immoo yoo hanga dhumaatti dhaggeeffattan wantoota isin fayyadan wantoota baay'ee irraa argattu. Garuu gaaffiin kan barattoota HOf kan barattoota beeksisi narsiidha. Kanaaf hanga dhumaatti nu faana turaa jenna. Odeeffannoo eegaan maateriaalii dubbistan yoo barbaaddan telegiraamii chaanaalii keenya akkasumas telegiraam gruupii keenya Milkii Health Science telegiraam chaanaal akkasumas Milkii Health Science Group kan jedhu seenuudhaan argachuu dandeessu. Egaan viidiyoo gaggabaabaa TikTok irra kaa'u kan isiniif jalqabnu ta'a. Egaan kanaaf TikTok keenya irree akka follow nu gootan gara barnoota keenyaatti ceenaa yaadaan akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Turtii gaarii nu faana ta'a. Akkam jirtu barattoota keenya. Egaan qormaata pleural effusion jalatti bakka adda addaadhaa walitti funaan immoo hojjechuu jalqabna. Mee gaaffii kana immoo waliin hojjennu deebii mataa keessanii itti baafadhaati. 25-year-old male patient presented with penetrating chest trauma 10 days ago. Since then, he has developed symptoms including fever, night sweating, pleural pain, cough, and difficulty breathing. Upon chest auscultation, dullness was noted during percussion. Based on this information, what would be your diagnosis? A. Pulmonary TB. B. Pleural effusion. C. Empyema. D. Emphysema jedha. Deebiin isa kana kamidha? Kan inni jedhaa jiru namni umurii waggaa 25 kana dura chestii isaarra waraanamee kan ture guyyaa 10 dura kan waraanamee ture yeroo ammaa kana nagubaa halkan dafqisiisaa pleural pain jechuun gaafa xiffatu gaafa quufa'u kan dhukkubuun jechuudha. Kaafii qaba. Difficulty of breathing jechuun dyspnea shortness of breathing way qaba jechuun qilleensa gaafa baasee geeshuu baay'ee naffanaanii jechuudha nama kana. Coastal space irra keenye gaafa parkees goonu namni kun dull sound qaba. Dull sound jechuun immoo wanti jabaataan wayii jala jiraachuu kan agarsiisu jechuudha gaafa parkeeshinii quba keenya intercostal space irra kaa'amee gaafa taap godhamu jechuudha gaafa rukutamu. Based on this information, what would be your diagnosis? A. Pulmonary TB. C. Pleural effusion. B. Pleural effusion. C. Empyema. D. Emphysema jedha. As bukkeetti kan isin beekuu qabdan inni pulmonary TB hin ta'u. Pulmonary TB kan fakkeessu amma tokko as bukkeedhaati. Difficulty of breathing, night sweating ishee kanatu fakkeessa productive kaafiidhasi. Namni kun egaa erga laphee isaarra waraaname boodadha mallattoo kana kan inni agarsiisu jalqabee akka seenaariyoo kanaatti. Guyyaa 10 dura nagaa ture. Gaafa guyyaa 10ffaa sana immoo laphee isaarra waraanamee ture. Sana jechuun akka tasaa laphee penetrating chest trauma qaba jechuun pleural effusion pleural space keessa microorganismiin alaati keessa seenuu malu jechuudha. Kanaafidha kan inni dhukkubsatan kun mallattoo kana agarsiisa. Dabalatammoo dull sound jiraachuun maybe pasiifaa achi keessatti accumulated ta'ee jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf B maal jedha? Pleural effusion. Namni tokko laphee waraanamee pleural effusioniif yooma jiraate iyyuu guyyaa 10 booda mallattoo akkasii agarsiisa taanaan infectioniidha gati ta'eef pleural effusioniin immoo complicationii respiratory tract infectionii hanga ta'e dhufuu fi deebiin isa kanan ta'u. C immoo maal jedha? Empyema jedha. Empyema ta'uu danda'a. Sababiin isaa namni kun lapheerra kanan dura waraanamee ture penetrating chest trauma guyyaa 10 dura sana jechuun microorganismiin kun pleural space keessatti dhaqanii wal horanii sanumarraanii infectionii godhatee jira jechuudha. Emphysema immoo kamittiin ta'u? Emphysema jechuun chronic obstructive pulmonary disease keessatti dhaqanii nammatamu. Innis immoo akkuma isiniin jedhe abnormal distension of the air space jechuun bakka alveoli bakka qilleensa oksijiniif kaarboon dioxide itti wal jijjiiru sanatu garmalee distend gaafa ta'u jechuudha.
beyond terminal bronchial si gaafa inni garmalee madisteendi ta'u. Kun immoo kan inni yeroo baay'eetti hammaatu kanneen akka sigaaraa warroota tuuxanii wantoota xumuu wayii yookaan immoo qilleensi yoo faalamee keemikaalota adda addaaf namni kun expose ta'e irra ta'e yoo ta'e dhibee pulmonary emphysema kana hammeessuu danda'a jechuudha. Namni kun sababa lapheera waraaname otoo hin taane kun kan inni itti dhufu sababuma faaktaroota amman siniin jedhe tobaakoo ta'uu danda'a, marijuwaanaa ta'uu danda'a, air pollution ta'uu danda'a, keemikaala ta'uu danda'a, dastii ta'uu danda'a. Sababa kana alveolaayin garmalee madisteendi ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf namni dalsaa hundi qabatoo hin taane as bukkeetti akkuma jalqaba isiniif kaase as bukkeedhaan immoo dalii dhagatitee fi emphysema immoo hyper resonanceedha. Akka kabaroo ta'a jechuudha. Nama kana gaafa taapii goonu. Kanaafuu deebiinsaa maalidha jechuudha? Siidha. Mee gaaffii lammaffaatti immoo ceenu dhufaana tura. A 41-year-old male arrived at hospital reporting shortness of breathing afur kutanii dyspnea jechuudha. Pleuritic chest pain qaba. Akkuma isinitti himedha. Labbeessa waraanaanii gaafa kufu gaafa sawu gaafa tifatu. Upon examination he was diagnosed with nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome dha jedhamnaan immoo yuuriinii duukaa prootiiniin gadi ba'u baay'eedha jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti kitaabatti gargar ta'uyyuu malee kitaabni tokko maal jedha 3.5 giraama ba'uu danda'a yuuriinii duukaa jedha. Tokko immoo giraama 3 kan jedhu jira, 3.5 kan jedhu jira. Garuu prootiin yuuriyaa maasiif prootiin yuuriyaatu jira nephrotic syndrome dha taanaan. Garuu seeram albuuminiin immoo baay'ee drop godha. Oncotic pressuriins baay'ee drop godha jechuudha. Kanaaf fluidiin shift godha eessarraa intravascular gara interstitial space'itti. Yoo nephrotic syndrome qabaate generalized edemaan hin jiraata jechuudha. Sababiin isaa prootiiniin qaama keessaatiif baay'ee gadi bu'ee gadi ta'eef. Imaging study indicate that the presence of fluid in pleural cavity. A diagnostic thoracentesis was conducted. Diagnostic thoracentesis hojjetameera fi innis kan inni agarsiisu prootiiniin qaama keessaati akkuma isin jedhe baay'ee gadi bu'u agarsiisa. Kana jechuun immoo oncotic pressuriin baay'ee gadi bu'u agarsiisa. Oncotic pressuriin gadi bu'e taanaan immoo fluidiin interstitial space'itti shift godhaa jira jechuudha. Kana jechuun edemaan qabaata jechuudha. Pleural space keessatti fluidii walitti qabamuu danda'a jechuudha. Based on this scenario, what would be your diagnosis? Eshi namni kun maalidha jechuun what would be your diagnosis? A translated pleural effusion. Yes, kana ta'uu danda'a deebiinsa. Kanarra deebiinsa. Sababiin isaa translative gaafa jennu sababuma prootiiniin gadi bu'ee fluidiin intravascular irratti gara interstitial space'itti gadi shift godhuuf kan uumamu translativein yoo pleuralii fluidii yoo fuudhamee ilaalame investigationii prootiiniin achi keessatti argamu yeroo baay'ee drop godha jechuudha. Garuu heart failure dha taanaan garaagarummaa wayii hin qabaata. B maal jedha exudative. Exudativein immoo prootiiniin ol ka'uu danda'a jechuudha. Exudative pleural effusion garuu asitti maal jedhaa jira? Prootiiniin low prootiinidha jedha. Exudative irratti garuu prootiiniin ol ka'a. Pleural effusion immoo silumayyuu abnormal accumulation of fluid in pleural space dhagatee deebiin ta'u. D kidney failure sababa kidney failure miti namni kun gaafa kufu gaafa xiffatu gaafa haasa'u kan lapheessaa waraanuuni. Kanaaf deebiinsaa eedha jechuudha. Kidney failure hin ta'u. Warroota kana deebiin ta'anii nufaana turan. Okay, gaaffii shanaffaan maal jedha? A 21-year-old male patient arrived at the hospital with complaint of shortness of breath, dyspnea, and pleuritic chest pain. The patient has history of liver cirrhosis. Liver cirrhosis. Prootiinii albuminiin jedhamu oomishni isaa kan inni raawwatu tiruu keessatti tiruun immoo maal taateetti miidhamteetti jedhama. Already damaged taateetti akka scenario kanatti. And the radiological investigation reveals fluid accumulation in pleural space. Liver cirrhosis jira taanaan albuminiin qaama keessaa gadi bu'a. Sababiin isaa albuminii kan oomishtu liverii gadi ta'eef albuminiin gadi bu'e taanaan immoo oncotic pressuriin gadi bu'e jechuudha. Oncotic pressuriin gadi bu'e jechuun immoo fluidiin intravascular irraa gara interstitial space'itti shift godha jechuudha. Tole, he is scheduled to undergo thoracentesis. Namni kun egaa thoracentesis hojjetamuudhaa fi hin beellamame. Based on this scenario, what would be your nursing intervention? Hin beellamame ilaa namni kun kana hojjetama. Kanaafi nama kanaaf filannoo keessaa kan nuti fillu maalidha jechuudha? Pre-operative kan ta'edha. Pre-operative kan nuti fillu jechuudha.
Kanaaf qalbiidhaan ilaaluu sin gaafata. Sababiin isaa seenaariyoo magatii ta'eef gargaarsuma dhukkubsataaf taasifamu jettanii callisanii hin filatina. He is scheduled to undergo thoracentesis. Thoracentesis hojjetamuufidha. Based on this scenario, what would be your nursing intervention? Nursing intervention ati gochuufi qabdu maalidha? Pre-operative kan ta'e filanna jechuudha. Clean the area with plain water. No, bishaanuma lagaadhaan akkamitti bakka dhukkubsataan operation ta'u akkamitti qulqulleessita? Inni hojii kee miti. Bishaan akkasiidhaan isaan septikiidhaan kan qulqullaa'u. B. Obtaining informed consent. Fedhii dhukkubsataa gaafachuu kutaa operation yookaan immoo thoracentesis hojjetamuuf dhageetti ta'eef fedhii dhukkubsataa gaafadhu. Yes, deebiin isaa kanadha. C. Immoo maaliif hin ta'u? Cleaning the injection site with antiseptic solution. Dhukkubsataan tole jedheera. Tole rakkoon qabu mallimmoon kun karaa laphee kootii yoona seenee homaa rakkina hin qabu eeyyamamaa da'anii jedheera hin jenne. Hin barbaachisa garuu inni kun hin barbaachisa garuu dhukkubsataa eeyyama isaa hin gaafanne gateef deebiin ta'u. D. Observing the puncture site for bleeding and infection. Jechuun bakka dhukkubsataan limmeedhaan waraanamee dhangala'aan kun keessaa waraabamee dhiigaa jiramoo dhiigaa hin jiru. Dhiigaa jiramoo dhiigaa hin jiru akkasumas infekshinii qabamoo hin qabu cheekii godhi kan nuti filachuu qabnu pre-operativeidha akkuma asitti. Kanaaf dhukkubsataan kun immoo reefuu identify ta'aa fi kutaa warri galuufi dhagati ta'ee fi inni amma diirra jiru kun immoo post-operativeidha. Akka kanatti kan nuti ilaaluu qabnu post-operativeidha. Bakka limmeen sun seentee dhangala'aan sun karaa ishee waraabamte dhiigaa jiraa infekshinii godhateeraa jennee kan nuti ilaallu inni kun post-operativeidha. Postiidha. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha? Bidha. Nufaana tura. Torofaan immoo kazara 22-year-old male patient presented to emergency department with complaint of severe pain when coughing, sneezing or talking following stabbing injury sustained 1 day period. Jechuun guyyaa tokko dura namni kun waraanamee ture sanumarraan gaafa qufoo gaafa tiffatu gaafa haasa'u laphee isaa waraanaanii. Investigation revealed fluid accumulation thoracic cavity keessatti fluidiin walitti qabamee jira. The analysis indicate that fluid is lymphatic jechuun pleural effusion pleural space keessatti dhangala'aa walitti qabamee jira. Akka analysiin tokko agarsiisutti immoo jedha fluidiin pleural space keessatti walitti qabamee jiru maalidha jira lymphatic in nature jechuun dhangala'aa lymphi vessel keessa jirudha. Resulting from obstruction itu mudateera. Jechuun lymphi fluidin kun karaa boodabeera jechuudha pleural space irraa. Kanaaf lymphatic drainage blocked ta'eera, obstructed ta'eera. Kana jechuun what would be your diagnosis? Kana maal jetta? Jechuun lymphi fluiditu pleural space keessatti walitti qabamee jira. Medical termii kana maal jettee waamtaadha? Hemothorax. Hemothorax jechuun hemoon bileedii dhagateef bleed accumulation in thoracic cavity dhaan kun kanaaf deebiin ta'u. B. Pneumothorax air dhaan kun immoo pneumotion jettu air agarsiisti kanaaf air accumulation in thoracic cavity dha hin ta'u. Pyothorax. Pyothorax jechuun immoo maqaa kan biraa empyema jedhamuudhaan beekamu. Empyema jechuun malaatu pleural space keessatti walitti qabame jechuudha. Pleural space keessatti space kana keessatti malaan yoo walitti qabame stabbing injury dha. Namni kun garuu akkamitti guyyaa tokko keessatti akkamitti malaan naqata? Akka jedhamu guyyaa tokko jira. Namni kun kan inni dhufeef kanaaf akkamittiin malaan naqata jettanii shakkitu. Kanaaf pyothorax jechuun empyema jechuudha gati ta'ee fi deebiin ta'u. Kun sadan deebiin ta'an nafe deebii ta'a jechuudha sirriidha. Kylo jechuun lymphi fluididha. Chylothorax is abnormal accumulation of lymphi fluid in pleural space is chylothorax. Kanaaf deebiin isaa maalidha? Didha jechuudha. Nufaana tura. Gaaffiin sagalaffaa kun immoo which of the following laboratory investigation is expected in transudative pleural effusion? Jechuun transudative pleural effusion gaafa jennu proteiniin thoracentesis gaafa waraabamee diagnostic thoracentesis gaafa waraabamu proteiniin achi keessatti argamu baay'ee drop godhee jira jedhama. Kana jechuun oncotic pressure baay'ee gadi bu'a. Orthostatic pressure irratti garaagarummaa qabu garuu oncotic pressure baay'ee gadi bu'a. Oncotic pressure gadi bu'ee taanaan immoo fluidiin intravascular irratti gara interstitial space itti shift godha. Kanaaf expected kan ta'e maalidha? Decreased serum albumin sirriidha. Decrease godha albuminiin transudative irratti kanaafidha oncotic pressure baay'ee kan inni gadi bu'uuf. Increase serum
increase the serum albumin, no, kun mudatu. C, decrease the protein urea, no, increase the protein urea. Maalif nephrotic syndrome nama fakkeenyaaf protein gara alaatti baasuudhaanidha kan inni beekamu. Kanaaf protein gara alaatti beetaanaan immoo albuminiin blood vessel keessatti argamu gadi bu'aa. Sababa kana oncotic pressure gadi bu'aa edemaan carraan mudachuu hin qabaatu jechuudha. D immoo normal serum albumin normally hin ta'u. Normally ta'u. Kanaaf deebiinsaa serum albuminiitu gadi bu'a. Albuminiin immoo proteinichadha. Proteinii maali? Oncotic pressure eegu. Albuminiin kun gadi bu'e taanaan immoo oncotic pressureinis gadi bu'e. Oncotic pressurein immoo gadi bu'e taanaan dhangala'aan hidda dhiigaa keessaatti interstitial space keessatti shift. Egaan barattoota keenya barnoonni keenya paartii 24ffaan kana fakkaata ture. Yaadaaf gaaffii qabdan Telegram group keenya keessatti nu barreessaa isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuudhaan deeggaraa isiniin jenna. Paartii 25ffaadhaan deebinee wal agarra. Nagaan nuu tura.